Oh, Yoni mama. mashallah. Sagale. Garuu isaa kana keessatti dhufuun ishee diina keetii malee obboleettii teetiin fakkaatu. Abo maftati. Wallahi na zallamtee. No, zallamuu osoo hin ta'in saa hin taane keessatti dhufte saniif. No, na zallamtee jirta dhugaa sagalee attishooti malee. Raachuun beekta. Raachuudha. Haati jirtu natti tolee jira. Ay warra soddaa maal taate? Soddaa. Raachiin soddaa kenna. Soddaa. Kootu kaa qoy. Ay soddaan. Ni sodaatti bar. Gabbarri keessa meeqa jedhi gaafa durraachee. Indee raachuu tiriidantii Oromoo isaaf gabbara dhufa malee raachuu gabbara. Tiriidantii Oromooti akkuma aadaa Hindiitti jechuudha. Hindiin bardheerri gabbareen fudhu ni beekami. Gabbareen Hindi qaashti. Safaraa hunduma waliin ga'eetu. Namu indu'aan du'e. Hindu'e. Goonni sinum gaaf tokko num du'an miti goonni. Kaasiin jechaa jiran isaanii. Eh? Gisee qofarti sagalee ol kaasii namatti. Ayi dhiifama. Haadha manaa nama hundumaa safara keenya hundumaa waliin ga'eetu. Yaa goonnis gaaf tokko num dadhabe miti. Goonni kunis bakka num dadhabe. Hindu'e gaaf tokko. Du'e achiin booda. Warra du'aa jedhame namichi tokko immoo namichi inni du'e sun haadha manaa isaa jala godhees warra du'aa namicha raatu kana nan deema moo nan hafa jedhe. Namni maal laan jedha deeme. Namni maal laan jedha. Nan deema cal jedheen taa'ee taazzaba ummatan taazzaba jedheetu. Yaa haadha manaa isaa jala dheeraa hin deeme bakka warra du'aa nafu jedhee deeme. Deemeetu taazzaba. Anta ummanni hin bo'aafi. Namichi wayin bo'aafi. Haadhoo koo ati nama tokkoore. Keessaa baasee nama gurshuu. Atu si jaalataa jira si dubbadhu. Boonsa. Maamaa naa quunnatti. Aan kolfaan jira. Aan kolfaan. Maal naan jetta? Maal naan jette maaki? Oromiyaa nama jiru dubbisi. Oromiyaa? Biiftuu Oromiyaa. Maal jetti? Jaalaa siraan naqabetti. Homaa rakkoon hin jiru inshaallah sabaliidhaan sirraa baay'een. Siif seensisu? Maal naaf goote haay? Karaa nagaatiin ishee ba'a. Haay seensisi basi gabeer qoy. Seensisi. Ni himatta. Raachee tokko immoo haati manaa isaa jalaa duute. Seensisi ishee kana Maal jedhee booya beektaa Raachee? Maaluman godhaa jedhee akka hin taane booya. Haafidhatu mee mucaan dura. Hiriyyaan isaa garaa isa nyaatee maal akka jedhanii beektaa? Dhiisiin. Mana ndaalotaa qaala maaluman godhaa jedhee sagalee isaa ol fuudhee booya namtichi. Hiriyyaan isaa maal jedheeni gadda isaa arge. Lakki dhiisii gaaf tokko tiyyuma gotaa jedhee. Jerry maala sooti. Jarana safuu eeggadha. Ati waan hundumaa safuu hin jedhin tapha miti. Laa ilaaha illallah. Okay, mee biiftuu Oromiyaa quxirii takka barreeffadhu siin galcha. Okay, jara keenya maa ustan? Quxirii takka barreeffadhaa warri. Waan gaafiin qaba maakiyyaam gaafiin kan jaalatame ana. Kan deebisaa jirtu si maal jechuudha? An fedhii yoo qabaadhe intala kana naaf galchiin sin jedha. Ati maaliif akkanatti beekamtee naaf gaafadhu Raachee?
Fedhii kee qofa laallaa fedhii mucachii sanas ni ilaalla. Ini fenif. Okay, you are democratic jechuudha. Ya. Hin ta'u ka akkasitti. Maafi Maal morma na qabattanii akka isheen fuudhuu barbaaddan immoo maal yaadni keessan naaf hin galle. Area injenen takas. Black Diamond akkaawuntii kiyya dheengadda viidiyoo wayii gadhiiseefin ture saniin booda na jalaa cufsiisa. Sanii fi akkaawuntii boonsaan fudhadheen dhufe. Andi akkaawuntii keessa jalaa cufsiisan moo? Na jalaa cufsiisa. Gixximii cufsiisanii? Guutuma permanently guutuma guutuutti. Foonaadha ko. Garmaamu tola. Garmaamu tola. Maal goonu ree? Homaan gootan akkaawuntii biraan banadheen jira nan dhufa isa. Isaan gastii galtee guyyuma tokkoon qotattaa dhoka. Yaa atis viidiyoo naaf dalga jedhee yaada. Miqanyaa ko darbii ko naan jetta. Nan dalagde yaada. Maki ati viidiyoo naaf hin dalaydu? Ani. No. Kun immoo hiika biraa qaba. Hiika biraa qaba. Raache gaafadhu hiika biraa qaba. Kootuudha argitee hiika biraa qaba siin jenne. Raachuu jaartii pirezidaantii maammeel argine maal taate isheen immoo eenyu isheen hin argine foonaadha. Okay. Maal dhageessan garuu maam hin dhageenyemi. Waa dhaga'ee jirra. Maal? Maal dhageessan? Obboleettii xiyya isin garsiisu ko. Yoni mama. Maashaallah. Sagalee. Garuu saa kana keessatti dhufuun ishee diina keetii malee obboleettii teetiin fakkaatu. Aboo maal taate? Wallahi na zallamtee. No, zallamuu osoo hin ta'in saa hin taane keessatti dhufte saniif. No, na zallamtee jirta dhugaa sagalee attishooti malee. Raachuun beekta. Raachuudha? Attishooti dinatti tolee jira. Ay warra soddaa maal taate? Soddaa. Raachiin soddaa kenna. Soddaa. Kootu kaa qoy. Ay soddaan. Ni sodaatti bar. Gabbarri keessa meeqa jedhi gaafadhu Raachee. Indee raachuu tiriidantii Oromoo isaaf gabbara dhufa malee raachuu gabbara. Tiriidantii Oromooti bara. Akkuma aadaa Hindiitti jechuudha. Hindiin bardheerri gabbareen fuudhu ni beekami. Gabbareen Hindi qaashti. malee. Gabbara. Foonaadha. Inni hin taane raachuun hin taane siinarra. Gabay. Ati diina balbala cufi baasii balbala cufi. Kun hin taatu. Obboleettii keetis miti. Waa akka dhuunfii yoo dandeetti. Garmaamu tol Oromoo qoy. Uummata gaafata. Oromoo raachuun gabbara gaafachuu qaba moo gaafatamuu qaba? Gaafatamuu qaba. Akka dhuunfa sagalee jechuudha. Warri koomentiidhaan barreessu. Koomentiidhaan naa barreessa. Tiriidantiin Oromoo gabbara gaafachuu qaba moo gaafatamuu qaba? Maal taate isheen immoo eenyu isheen hin argine foonaadha. Okay. Maal dhageessan garuu maam hin dhageenyemi. Waa dhaga'ee jirra. Maal? Maal dhageessan? Obboleettii xiyya isin garsiisu ko. Yoni mama. Maashaallah. Sagalee. Garuu saa kana keessatti dhufuun ishee diina keetii malee obboleettii teetiin fakkaatu. Aboo maal taate? Wallahi na zallamtee. No, zallamuu osoo hin ta'in saa hin taane keessatti dhufte saniif. No, na zallamtee jirta dhugaa sagalee attishooti malee. Raachuun beekta. Raachuudha? Attishooti dinatti tolee jira. Ay warra soddaa maal taate? Soddaa. Raachiin soddaa kenna. Soddaa. Kootu kaa qoy.
Soddaan Ni sodaatti bar. Gabbarri keessa meeqa jedhi gaafa durraache. Indee raachuu tiriidantii Oromoo isaaf gabbara dhufa malee raachuu gabbara. Tiriidantii Oromooti barraachuu. Akkuma aadaa Hindiitti jechuudha. Hindiin bar dhiirri gabbareen fuudhu ni beekami. Gabbareen Ni diiqaashti. malee. gabbara inni hin taane raachuun hin taane siinarra. Gabay. Ati diina balbala cufi baasii balbala cufi. Kun hin taatu. Obboleettii keetis miti. Waa akka dhuunfii yoo dandeetti. Garmaa mutuun Oromoo qoy. Uummata gaafata. Oromoo raachuun gabbara gaafachuu qaba moo gaafatamuu qaba? Gaafatamuu qaba. Akka dhuunfa sagalee jechuudha. Warri koomentiidhaan barreessu. Koomentiidhaan naa barreessaa. Tiriidantiin Oromoo gabbara gaafachuu qaba moo gaafatamuu qaba? Jira sifoo. Yaa. Akka maal jettan isaa maanii beekuun qaba miti yeroo mana namni dhufu dubartii isaa dhufu dhiira isaa ta'u. Dirqama malee raachuu. Maal jechuudha? Ani akkas natti fakkaata garuu yoon dogoggoruu baadhe egaa. No kun dogoggoraa miti haqa qabda dhugaa. Waanis namuma gaa dogoggoruu nan danda'a gaafii kanaaf hedheen yeroo baay'ee garuu ani baay'ee sin dogoggoruu garumoo gaafiin beekamu hedheen. Yaa garuu gaafii dhugaadha. Reefa amma namni wayii bilbilee fi siyaasa kayyuu sisarii nuun hin jenne waanuma isheen jettuu dhabdee sisarii biraazariidha. No biraazariidha jettee deemte beektaa gaafii kana gaafadhu. Ati garuu maaliif akkasiin tukuratiidhaan takataatalta qoy? Siif jedheeti kaabaa. Maal taate ati? Obboleessa kiyya miti ati? Siif jedheeti kaa. Obboleessa keeletteetu. Positiivli fudhadhu. No negatiivii akkamitti fudhatas waliin haasa'aa jirra. Positiivli fudhadhu malee. Qabeenya obboleessumatti eegame raachuu. Sirriitti. Akkas. Maaki amma bilbilli siif bilbila Musaa ija siyaasaatiin ni dhalaala bakka. Ija siyaasaatiin ni dhalaala bilbilli siif bilbila Musaa. Yoon bilbilli. Ani ija fiqiriitiin ilaaluufan ture amma garuu wanti isaaf natti himaa jiru ija siyaasaa barbaada masalee. Hin barbaadu. Hin barbaadu ija siyaasaa. Isaan maa gochuu hin danda'u ingitii. Dhugaadha. Ija siyaasaa yeroo jettu immoo ija siyaasaa gara naannoo Oromiyaa qofa osoo hin ta'in ijuma warra kaabaa kanaa. Wal xaraxaru sana. Akkamimee maaloo siin garuu. Gidduutti sagaleen isaanii bada masalee. Badoo osoo hin ta'in isiniif jennee callisa jirra. Isheen deebisuu qabdi maal? Deebisi kaa maaki maal? Maal jettu? Gaafii abbaan manaa keetii si gaafachaa jiru kana deebisuu qabda. Dirqama keeti. Eenyu abbaan manaa? Jechuun baay'anne. Maal jechuun? Baay'anne. Amma baay'atee jira raachuu tarkaanfii fudhama. Sitti baay'anne abbaan manaa. Akkam jechuun. Isa qallaamoo isa furda. Caalaamoo dabalaa jechuun isa kametti ante abbaa manaa. Paartiidhaan addaan baase. Isuma Oromoo. Hundumti isaanii Oromoodha. Rachi qualification amma kolfaa aarii fakkaata. Isin jeeqaa jirti. Waa immoo qabdi of keessaa. Isin jeequ jiran ijoolleen teenya. Ijoolleen mana jirtu. Yaadanaas qayyasiin homaa hin dhageenye kan isaanii nuti. Maal jetta jechuun yoo sagalee dhageessa. Abbaa manaa qeeroo siin jedhu isa kamitti sitti baay'anne. Waradaadhaan nu keessimoo akkamii? Maal itti galaan jiru baroonni ati jechaa jirtu?
Maal afaan Oromoo naasaa jiramti moo? Afaan Oromooti garuu naaf hin galle egaa hiikni karaa kamittiin hiikkadhachuu barbaadeeti bara. Ante isaan bakka aggaacaatee kolfitamee isa. Akka siyaasatti ilaalaa? Ija siyaasaatiin ilaalime. Ija siyaasaatti yoo taate dubbiin battuudha naan jette akka. Isti kan fiqiritti mokkorishi. Kan fiqiriitiin maan jedhu. Maan jedhu? Qaxxalee aggaaca'e isaan kwaadhoo ko aggaaca'e xurutti si deemaara. Ay dalagaan kiyya akka warra kaabaa kanaa miti dhugaa dubbachuuf afaan Oromoo waan ta'eef aggaaca'uu kana hin beeku. Aggaaca'uun midhaan wanna nyaataaf yoo ta'e yookaan wanna tokko bitachuuf yoo ta'e aggaaca'uu nan beeka. Wanna biraatiif ga'u dhugaa